دلنا ما هندنوا بلسانا جراتو كان فرما ربي حكما أولاتاتو بولا جويها سينه نفتنيا نمانياتو warri keessan bineensa gubbaan nama fakkaatu ka mirga qabdan jireessu bee ummata nyaatu biyyatiin nagadhiifte yoo nurra habaatu yakkamaan hunduu qixaa dabbii argatu kana gaafiin ummanni ifaan ifa gaafatu ka waggaa meeqaatamaa lubbuun nama dhumatu hayyuun bahee falmatu mirgoota diimokiraasummaa yoomuu dandeeti mootummaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلتو كبجمتوتا في جالة متوتا وروني يوتيوب channel تلو شو جلتي أرقمتن هندون تكيسنو نكان كي كان كبجات في كان جالة لا كان أني رامت بكم جرت نكتي هون تكيسن كان أمان تنجنة كان قصان جنة كان كتان جنة هون تكيسنو بكم إسين جرت نكتي سن رهاجو إسين جتشا هرا واحد يعني كان ميديا رت دماج رواي أستاذ كينيا أستاذ كمال إبو الراه وادي كويسين الدبر أستاذ كينيا دو إساني تن هنگا أما أمانه والله قد قدت هيو قد تكان أكا دعاء جالو أنسه تكان أكا دعاء كمال هبوتي في قدام بيك والله مالف نمني كمال هبوتي جون نما سبا إساتي في أمانتي إساتي في أعداء إساتي في نما بكا قدك أبوف نما ألوتا كان قريه برنوتان واهندان غير أفدرات نيج إيس جنة أبدي قد إرقمنو غرو نمني أكنا كن يروبي أكون بيتان يروح الدو نمني قوتم ما قبو في نمني تيجوم ما قبو نمني وانتو أمانتم ما قبو عمرين إنسان ديك أتاجر أكو ما هجالو هندسة كنا في واني هجالو هندسة تين أتدقور وانتي نما قد ديسيستو كيو جراته أستاذ كمال هيبو أكون بيتان هذا ورا هراته هنجرو دوبا إسات نمني واديسي سلا ilmoo qabaachuun waa hedduuf namaa tola ilmoo ofiitti yoo araarama namaaf kadhata akka amantaa muslimaatti nama tokko yoo du'e wanti ati godhuu fi dandeettu tokko yoo jiraate erga du'ee raawwate lamuu deemuu hin danda'u ajjiri irraa kadhachuudha irraa sadaqachuu yaa rabbi nama kana fuula waaqa keetti fuula kee biratti itti toli araaramiif yakka isaa dilii isaa maasiyaa isaa dhiisiif jechuu malee wanti biraa wanti goonu hin jiru inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ustaaz keenya ustaaz Kamaal Hibboo namoonni hedduu dubbatanii namoonni gara keessaattis maan dubbanne naan jettanis hedduu jiru hanga ammaatti ustaaz Kamaal Hibboo dhugaa isaanii qorachuudhaaf biyya keessas gara biraasis dawwalaan turre biyya keessas namoota hedduu bira dawwalle namoonni bira dawwalle kunniin irra hedduun parsantii 190 ni wareegamee jedhanii kaanis wallaadha hanga ammaatti dhugaa ustaaz Kamaal Hibboo qorachuudhaaf duuba hin deebinu ustaaz Kamaal Hibboo nama qaamaan wal beeynuudha bara 2018 keessa nama akkaan nama gorsuudha nama amantaa isaatis nama aadaa isaatis nama eenyummaa isaatis nama oromummaa isaatiin boonudha namni kuni bara roobe baaleetti bara 2018 keessa wal agarreen turre yeroo sanitti maan nu jedha seetan barnootatti jabaadha isin dhaloota boruuti isin dhaloonni boruu nama biyya tana of duratti ceesisu biyyi kun booddeen isin harkatti kufti isin dhaloota boruu waan taateef barootaan jabaadha oromummaa keessan jabaadha dhugaa jabeessaa suban dubbatiin anu jedhe nama akkaan barnootaa fi nama akkaan nama gorsuudha nama hin tuffanne nama hojii qabatuun Allahu akbar abu rabbiin itti araara wallahi rabbiin itti araara wallahi gadda guddatti nutti dhagaamee waan dubbannuu fi waan dhiyeessinutti adda wallaalleetuma calqisnee jechuudha dhugaa Kamaal Hibboo rabbiin haa baasu kanaafuyyuu uummanni Oromoo bakka guutuu jirtan wal arrabsuu osoo hin taane kutaa fi amantii wal hin qoodu osoo hin taane ustaaz Kamaal Hibboo kana nama beekamaa kana kan akka waan inni amantiif du'e akka waan inni gandaaf du'e akka waan inni immoo waan garaagaraatiin du'eetti hin fakkeessina maaliif inni Oromoof bahee Oromiyaa wala boomsuuf saba isaa bilisoomsuuf bahee namni kun nama akka fedhetti bakka fedhe jiraachuu danda'uudha bakka fedhetti nama dandeettii guddaa qabuudha nama sagalee bareedduu qabuudha bakka fedhe jiraachuu danda'a garuu jireenya isaa dhiisee bultii horatee ilmaan argachuu namni hin jibbine hin jiru namni hin jaalanne namni jibbu hin jiru kana namni hin jaalanne hin jiru hundi keenyayyuu maatii argannee jaartii fuunee maatii argachuu ni fedha jechuudha kana hunda of keessa qaqqabee fedhii isaa hunda of keessa qaqqabee barnoota isaa dhiisee saba kana gabrummaa keessa jiru ani maatii horachuunis baroomsi kiyyas natti haa hafu jedhee bosona seenee jechuudha rabbi itti haa araara Allah yarham wa yarfa' ma'a as-siddiqiin wan-nabiyyiin wash-shuhadaa was-saalihiin kanuma jechuudha rabbiin jazaa isaanii caffee jannataa haa godhu ifaajii isaanii tana rabbiin karatti hin hambisini waan isaan lubbuu isaanii itti dhaban kana rabbiin karatti hin hambisini rabbiin galmaan haa gayu jedhanii du'aa'ii kadhachuudha malee ustaaz Kamaal Hibboo waan garaagaraatiin ustaaz Kamaal Hibboo nama akkanatti himamuu miti bakka ani waan jedhee isiniif himuun qabu baay'ee gadda guddatti nutti dhagaamee jira akkuma guutuu Oromootti nama jabaa tokko dhabnee jirra
rabbiin fuula isaa itti haa tolu isiniin jedha. Kanaafuu Ustaaz Kamaal Hibboo qorachuudhaaf akkaataa inni itti wareegame akkaataa inni itti du'e qorachuudhaaf uf duuba hin deebinu. Namoonni qorachaa jirtanis dhugaa isaa akka baaftan gaman waan isin gaafanna jechuudha. Isa immoo rabbiin itti haa araaramu. Nutis gama keenyaatiin hamma dandeenyuun namoota tokko tokkoon wal qunnamaa jirra, dubbisaa jirra, gaafachaa jirra. Garuu namoonni hedduu barsantii 100 keessaa 90 akkuma dura isiniin jedhe ni wareegame jedhu. Kana waan ta'eef ka gusaa ka amantii osoo gochuu hin taane akka goota kufee kuffisee tokkotti ilaaluu qabna. Du'us wareegamus jechuudha. Yoo dhugama lola keessatti akkuma jedhan osoo kufuu kuffises, yoo akkuma jedham shira kanaan ajjeefames, inni akka nama goota Oromiyaaf lubbuu isaa kennee du'etti bara baraan yaadachuu qabna malee waan gara garaatiin Ustaaz Kamaal Hibboo akka waan inni gandaaf du'e fakkeessuun nurra hin jiraatu jecha. Kanaaf ummanni Oromoo hundumti keessanuu kan amantii feetan qabaataniyyuu dhugaa Kamaal Hibboo rabbiin akka baasuu fi akkasumas fuulli waaqa isaa qabrii isaa akka rabbiin bal'isuuf rabbi haysan kadhaa isiniin jedha. Hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaatti nu turaa. Warroonni hanga ammaatti nu hordoftanii jettanii galatoomaa warroonni keessa nu gaafattanis kan yaada kanarratti maan dubbanne maaliif waan jiru waan beektanirraa hin dubbanne nuun jettanis galatoomaa isiniin jenna. Gara fuulduraattis qorachaa jirra, barbaadaa jirra. Yoo argine namoota hedduu ijoollee isaa wajjin jiran duraan namni wal beeku inni jira. Kana ammoo ijoollee sana manitoorkiin isaan dalagu wallee wajjumaaniin dhumaniin ta'a. Litorkiin isaaniin dalagu maatii isaanii irraa bilbilee namoota qaamaan jechuudha ijoollee qaamaan isaa wajjin jirtu kan isaa wajjin lolaa turtetu namni ijoollee wal beektu ni jirti. Kanaaf ijoollee san yeroodhaaf lakkoofsa isaanii yookiin akkasumas lakkoofsa isaanii arganes hin bu'u bakka litorkiin jiraniin taha. Uf duratti qorannee yoo Ustaaz Kamaal Hibboo yoo wareegameef yoo du'ellee nuti kan beeku qabnu akka goota keenyaatti akka nama saba kanaaf lubbuu isaa kenneetti galmee tarree goototaa keessatti galmeessuu qabna malee kan gandaati kan maalooti jennee dhugaa Kamaal Hibbootii fi qabsaa'aa kanas gad xiqqeessu maqaa isaa gad xureessu taha waan ta'eef bilis kana irraa of qusadhaa jechuun barbaada. Uummanni Oromoo guutumaan guututti jajjabina maatii fi firoottan isaa hundaa'uu rabbiin jajjabina haa kennuu fi rabbiin haa sabbarsiisu. Uummata Oromoo hundaayyuu uummanni Oromoo guutumaan guututti nama tokko jabaa tokko dhabnee jirra waan ta'eef sabbaraa rabbiin isin haa sabbarsiisu isiniin jenna. Wanni godhan hin jiru. Namni kamuu akkaataa itti deemantu nama dhiba malee du'uun Ustaaz Kamaal Hibboo namatti raajii hin taane akkaataa inni itti du'eedha malee akkaataa inni itti wareegameedha kan namni gaafachaa jiru. Dhugama namni kun saba kanaaf bahee dhugama osoo kufuu kuffise moo kufee kuffisuudha kaayoon isaa moo dhugama shira kanaan wareegameedha kan jedhu namni. Kanaaf baay'ee gaddi guddaan nutti dhagamee jira. Uummanni Oromoo guutumaan guututti akkuma amma jenne kana dhugaa isaa barbaadurraa uf duuba hin deebinaa isiniin jenna. Ulfaadhaa galatooma. Dhugaa Kamaal Hibboo rabbiin haa baasu. Isa immoo fuulli Waaqayyoo yookiin fuulli Rabbi itti haa tolu. Rabbiin ija rahmataatiin haa laalu. Qabrii isaa qabrii jannataa irraa caffee jannataa irraa rabbiin haa godhu. Zambii isaa ma'asiyaa isaa rabbiin haa dhiisuu fi jannata alfirdoosin haa qubsiisuu isiniin jenna. Ulfaadhaa galatooma. Dhala ilma namaarraa haa fuudhamuu dhugaamni yakka malee hidhamuun saamamuu hunduguugamne ka uummanni iyyaatu falkan guyyaa quuqamne qabeenya